nama hundarraa'uu barkana ijatti siitu jaalatamaa imaanni qiyyaa'uu bar jaalala seetiin dabalamaa deema. Barsiisaa jireenyaa kan arraa baranne akkaataa hayaataa faana qayyuu deeme abbummaan fadhee'uu jireenya tasgabbii qarraa harkata. Amma warraa gore dideetti gore salphina mudata. Arraa fi borullee namni si hordofee asit jiruu gaarii boru milkii gonfata. Yaa Rasuula Rabbii nuti osoo sin argin maqaa keetiin kan sitti amanne. Ergaa ati fiddee shakkii takkaan malee jaalalaan furanne. Garuu yaa Habiibii fuula kee arguudhaa hawwinee darraane. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Sautii gaarii saniin gorsa ati qabnitu sirraa dhageeffannee. Mi'ooytuu sagalee afaan keetii baatu gurra keenya seene. Garuu yaa Sayyidii duuti si dhufteeti jiruudhaan seerkuu kan joongoo hidhe. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'uu hanga bara duruu tokko naaf hin jenne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'uu hanga bara duruu tokko naaf hin jenne. Anas ibn Malik ta'ee sin qaddifne Aliyyiillee ta'ee sin oolchine hedduu takkaan ture sirraa booda aane garuu adda turuun sina wallaalchifne. Garuu addaan turuun sina wallaalchifne. Carraa argadde fuula kee agarre anaa fi si jettuu bareechtuu dabre. Ani bargaafatan duniyarran turre hojii fi haala kee seenaadhaan bare. Hojii fi haala kee seenaadhaan bare. Guyyaan irraa kuni silaa gaafattee fuulli kee ifaansa narratti hangee bara'aatu dheeratee naaf jidduu Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah